tajaajila eksteeshinii qonnaa yeroo gannaa deeggaruu madditti yeroo bonaa fi yeroo hanqinni roobaa mudatee fi tajaajila eksteeshinii misooma jallisii hojii irra akka oolchaniif qonnaan bulaaf hubannoo kennuun qonnaan bultoonni bishaan lafa jalaa akka baafatan taasisuun yeroo ammaa qonnaan bulaan fayyadamaa taasisaatii jirra. haa ta'u malee hanqinni dhiyeessa sharaaroo bishaan itti kuufatanii fi sanyii kuduraa nu mudachaati jira. gaaffii kana waajjiraaf dhiyeessinus deebii gahaa argachuu hin dandeenye kan jedhan hojjetaa misooma Araddaa Negee Mirkullee kan ta'an obbo Ramadaan Amidooti. Kan qotamee jiru eela dhibbaa fi diidamii kana jira. San keessaa kan wanta konkiriitiidhaan dhaabamee jiru ammaaf kan jiru eela 65 konkiriitiidhaan tolee kan jiru akkasii jira jechuudha. Qonnaan bulaan kanatti fayyadamu jira jechuudha. Koomiin amma qonnaan bulaan akkuma keetti sirrii ni jira. Sharaan nullee ni gaafanna tokko tokko yoo xiqqaatee bara amata jaadura tokko tokko abbaa sadii Araddaa kananii achi asooanii dhiyaate hin jiru jechuudha maanaati. Qonnaan bulaan bifa liqitiin illee ni feena bifa hoonaatiin ni feena jechuudha jira. Yeroo wanti dhiyaatee hin jiru. Gama jallisiitiin qonnaan bulaan silaama sanyii ammayyaa kuduraa paappaayyaa fakkeenyaaf amma qayyasira kaaroota kana fedhan. Garuu dhiyeessii irratti rakkoo jiran malee ni jira haramaa fa'aa dhaqanii takka bitatanii sunummaan ni badaa jechuudha. Akka walaanii jiimuu baafatanii amma akkuma gartan kana bishaan wanta fayyadaman jechuudha. Qonnaan bulaan bishaan fa'aa nama biraatiif gurguruu irratti yoo maasitti jibaanii ni agarra. Akka rootoo faadhaan gurguranii jimaa baafatan bakka amma warri qabu jimaa bishingaa kana baafatan malee kuduraa irratti hedduu biles hin bal'anne jechuudha. Itti hordofii nuti kun akka hin jiraatu jira. Inni jira inni himnaasii wanneen xiqqoo jira kana dhiyeessaa irraa rakkoo dhiyeessaa jira. Saba saniin waan nuti jenne amma isaan kudura feena amma fakkeenyaaf qaalichi jalqaba isin bira bitatan akka gaariitti kuduraan dhiyeessaa jira. Yoo dhiyeessineef sin jiru waajjirri sin qabnu sin jaa. Tokko dhiyeessan araddoota gadii jira araddoota miskiina kanaaf dhiyaata malee ni jiyoodhaan sanu gamaanaatiin dhiyeessuu ni dhiyaatu hin jiru. Araddootuma kana keessatti qonnaan bultoonni qonna qindaa'aa kan ta'an fayyadamuun hojii misooma qonnaa fi jallisii hojjetaniin madditti gabbisa horii fi misooma kanniisaa hojjechuun galii lafa qotuun argamu madditti deeggarsa hojjetaa misooma Araddaa irra jiru nuuf godheen fayyadamaa ta'aatii jirra kan jedhan qonnaan bultoota Araddaa Mirkullee fi Araddaa Negee Mirkulleetiin. Itti dabaluun qonnaan bultoonni kun misooma kanniisaa irratti gaagurtii ammayyaa gaagura aadaa caalaa oomisha gahaa akka kennu hubannoo arganneen hojjennee irra fayyadamaa taaneerra jedhu. Itti dabaluunis qonnaan bultoonni kun hanqina dhiyeessa meeshaa damma baaftuu fi gaagurtii ammayyaas nu mudateera jedhu. Inni loonii kun jiboonni fakkeenyaaf yoo inni gabbisaaf itti yaaddee jiraattu kan taate jiboonni kun baatii 3 fudhata akka silaa keenyaatti jechuudha. Baatii 3 san furuskaa taatus okaa isaa taatus namni tokko isuma bicha bakka waa takka hojjechuu hin danda'u. Yoo tana fixe taan bakka akkasumatti baatii 3 keessatti bilcheessitee gurguruu qabdi. Gama mootummaatiin ogguma takka midhaan kan nu kanneen isin jiran chuma gidee okaa idiitii fi sabbaleetii isaan fudhaaf ni jira. Loonii jenye kan nyaata ni jira. Salma nu kanneen guyyaa nu kanneen fuunnee kanneen isaan warra qabdu. Gama isaaniitiin akkas immoo gama keenyaan harama ta'us boqqolloo ta'us bishingaa ta'us atara ta'us garbuu ta'us galchineetii qofatu. Faayaan haqamnes jira. Isaanimarraa dhaynee liilmee taqooqoo ta'us nyaattuu ta'us dirree kiniina ta'us irraa fuunee asitti talaallii gaggeessu jira. Faayidaan isaa faayidaan gaafatamaa faayidaa guddoo qabdi. Deemee kiiloo 25 fa'a faayidaan isaa bareeddu. Suuraan hin qabnu gondoma irratti kan warra dura bitirra laalee tuman eegaan san harkee boota. Faaraan nutti xiqqaatee jira malee meeshaa maashina fa'a nu dabaluu barbaadna akkuma Araddaa sanattu. Yoo gaagura ammayyaa ta'e oomishni isaa bareeda. Gaagura ammayyaa qaban hundinuu oomishni isaanii gaayyeetii yaada. Harkatti. Duraan fooyyessi gaagura ammayyaatii fi gaagura aadaa jechuudha. Nyaata nama tokko qofaaf yookaan warra tokko qofaaf. Taamiyyaa immoo waan deemisi baay'atee kiiloo meeqaatan bakka 20 waggaa takkatti 25 fa'aa irraa baasta. Deema kan qaba jechuudhaan oduu muuxannoo isaan irraa fudhanne. Isii tana gama gaagura aadaarraa gama ammayyaatti jijjiirre isaanuma kana yaamnee suuraa irraa garagalchaa sanii nuuna qaayennee fooyyeensa saniif tisneennee gubbaarras keenyee deemet irraa baasaa jira. Gaagurtii ammayyaa kun qonnaan bulaaf yeroo dhiyootti akka dhiyaatu taasisuun qonnaan bulaaf hubannoo kennuun bu'aa qabeessummaa isaa itti agarsiisuun yeroo ammaa
qonnaan bulaan gaagura ammayyaa kanarraa marsaa sadii ol akka oomishan taasisaatii jirra kan jedhan immoo hojjetaa misooma araddaa Emerkullee kan ta'an obbo Abdii Amiinii. Dhugaadha oomishni lammaa kun araddaa sana keessatti duraan hin baramne amata lama gaane yeroo duraatiif achumarratti ayyaana akka ayyaanaatti qopheessinee fitis irratti gaagura aadaa dheessifannee achirratti ammayyaas binnee achirra garagalchine achirratti qonnaan bulaa hunda agarsiisnee achirra akka isaan fuudhanii tasaanii bira ifiifis itti fayyadaman goone achirratti immoo araddaa sanarratti qonnaan bulaa nama 80 gaana asirratti jechuun muuxannoo achirraa fudhatan san ifiifis garagalfatanii achirratti oomisha gahaa harkachaa jiru jechuudha. Araddaa kana keessatti amma aanaan keenya kun aanaa akka gammoojjiiti akka aanaa baddaa sanitti marsaa 4 fi 5 irraa muruu baatanis asitti yeroo konni ta'uu danda'an jeetu mucha kanaaf magaar kanarraa muratanii ati yoo xiqqaatte marsaa 3 irraa muranii marsaa 8tti gaagurtaa keessa jirtu takkittiinsi dura takkittiinsi tokko kiloo 18-25 tasaatu ni jirti. Kanarraa ka'uudhaan akka adda garaatti walii gala ammatitti keejii kiloo 800 ni argamaa jechuudha. Hojii misooma kanniisaa haala gaarii misoomaa jirra. Qonnaan bulaa teekinooloojii gaagura ammayyaa sirriitti fudhachuudhaan hojiirra oolchee fayyadamaa ta'aa jira jechuudhaan hojjetaa misooma araddaa Emerkullee kan ta'an obbo Ramadaan Hamidoo haa ta'u malee jedhu hojjetaan kun rakkoon dhiyeessii gaagura ammayyaa karaa waajjiraatiin dhiyaatu gahaa akka hin ta'in akka rakkootti dubbatu. Gamaanaatiin dhiyeessii wanni dhiyaatu hin jiru. Namoota himaatiin aanaa araddaa keenya keessa barana gaagura 85 gaagura ammayyaati jira. Baay'ee haalaan babal'atee jira. Gorsaatti jirra. Halkan garagalchu jira haala kanniisaatiin qaceeloo bal'achuu jira jechuudha. Kaanaa kanaatti asitti irra caalee yoo jennu waan nama shakkisiisu miti jechuudha. Qaceelootti harkachuu jira. Garuu rakkoon kun nama jirtu maas irratti dhiyeessa gaaguraa rakkoo qaba hin jirtu gaagurtu. Silaa himaataan irra ijaaramee waan jennu jirti takka nama takka ambulaan nu gaafataa dhiyeessa irra rakkoo qabdi malee gaagura kan jiru itti garagalchine ilaa hanga amma galgala kanaatti itti garagalchuu jira kanniisa wal barsiisuu jira jechuudha. Haalaan amma kanniisa irratti gaagura 85 jirtu jitaan amma tabarana garagalteef tabara dabdee hedduu haalaan jirti jechuudha. Barana xiqqishoo rakkoon isaa dhuftee sababa adooleshaa sanii xiqqishoo gaafa roobaa sana kanniisni hedduu rooban jaalatu ebiloon fedhu sababa beeloo sana xiqqishoo booda harkifate malee bara dabre amma kaasii kana himu sodaate malee wanti hangatti bite tirfii irraa harkate jechuudha. Kiiloo hanga kiiloo 36 akkana irraa baasnee jedhii bara dabre akkasii dalagatanii jechuudha gurguratanii jiran gabaa dhiyeeffatanii jiran jechuudha. Jamtoota dhaggeeffattoota sagantaa qonna fadis hojiiwwan armaan dura isinii dhiyaachaa ture kanarraa muuxannoo akka argattan abdii qabna. Nuus muuxannoowwan argaman kun araddoota biraattis babal'atee qonnaan bulaa hunda bira goliin ga'uun fedhiif faayidaa qonnaan bulaa akka mirkanaa'u dhaamsa keenya dabarsa. Sagantaan keenya kan guyyaa har'aan tana asumatti goolabamam. Sagantaa keenya kana hordofuudhaaf YouTube irratti fi Facebook irrattis qonna fadis jechuudhaan seentanii argachuu dandeessu. Hanga xumuraatti nu waliin turuu keessaniif galatoomam. Gadaan oofa gabbinam.